Viidiyoo kana ilaalee baay'ee tokko lapheen koo na cabees. Amma dubbadhuu fi amma jedhu ol waan natti ta'eef waa xiqqoo ishiin irraa dubbachuu barbaade. Mee ilaalaa gara jabummaa ilmaan namaa kana. Akkam garaa jabaatee harka namicha kanaa ilaalaa, inni kun dhiiradha. Harki isaa Itoophiyaadha, gurraacha. Itoophiyaawwan keenya nu gurraacha. Fuula isaa kana immoo waa irratti ofirratti eenyu godhee jira. Ofirratti maree jira akka fuulli isaa hin mul'anne. Harkaa fi luka hidhee afaan ishii hidhee waarratee garbatti gad darbate mucattii tana. Harki ishii hidhame, lutti ishii hidhame, garri ishiin itti baatu tokkollee hin jiru. Akkaatti lubbuu ishii dabarte. Ayyaa carraa shamarran keenya. Shamarran jechaan haadha jechaadha. Haadha manaa jechaadha. Maaliif akka garaa jabaatanii ijoollee shamarranii irratti tarkaanfii du'aa fudhatan ani garuu hin beeku. Yaa Rabbatti faradigaa. Calin jedhii yaa Waaqayyoo dhiiga ijoollee keetii lafa jiranitti faradiif. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagaa koo isin gaafachuu hin raaffanne hordoftoota chaanaalii kooti. Anaa dhufuu baga jiraattanii eegamtanii yeroo kana geessan nagaan ammallee isiniif haa baay'atu. Mee laayik sheer godhaa kottaa ola seenaayi. Waa xiqqoo ishiin irraa dubbadha waa'ee micayyoo kanaa jechaadha. Gochi kun eessatti ta'ee jedhee yeroon gaafadhu keessatti viidiyoon arge akkuma keessanii argee tanan TikTok irraan seene ijoollee baay'ee gaafadhe. Maalidha viidiyoon kun, micayyoon kun maal taate, maal taanan akkasittiin duuti, maalidha kan ishee ajjeesoo, maalidha kan garbatti ishii darbatoo jedhee yeroon gaafadhu keessatti. Araboota moo biyya keenya moo maalidha yeroon jedhu lakki araba miti Itoophiyaawii keenyaadhaan fuula hidhatee waarrateetu akkasittiin akkuma amma viidiyoo argitan kana garbatti gad darbate jechaadha. Yaa shamarran keenya biyya arabaa kamiyyuu deemtan adaraa waaqa isa sinuume, rabbi isa sinuume dalagaadhaaf biyyaa baatan, hojiidhaaf biyyaa baatani nama dhiira jedhe biyya ambaa keessa hojjetu, nama shamarra jedhe biyya ambaa keessa hojjetu, bakkee baatee hojjetu eenyumaa taanan bakkee baatanii warra hojjettan shamarroonni keenyas adaraa keessan of eeggadhaa. Lubbuu keessan ijoolleen akkasitti baasatii jiru. Of eeggadhaa. Kaayyoon baataniif hojjetattanii dalagattanii of jijjiirudha. Nan rakkadhe maalan godhaa mana naa ta'uu dide jettanii warroonni haasoftanis biyya kam keessa yoo ta'e cakkanaa kontiraata keessan waggaa lammaffaa fixadhaa. Waggaa lammaffaa gaafa fixan biirootti dawwalattanii galuu dandeessu. Amma waggaa lamaatti obsaa. Arabootuma kana wayya cakkaanyidha. Ijoolleen keenya Itoophiyaawii argitanii cakkaanyii jechaadha. Garaan isaanii cakkananii waarratanii ijoollee keenya akkas godhu. Ani baay'ee araboota jedhee tana fudhadhee wanta kana garuu immoo yeroon odeeffannoo ijoolleerraa fudhadhu keessatti lakki akkas miti gizee jedhan baay'ee rifadhe. Nan rifadhe. Maaliif rifadhe seetan? Biyya ormaa keessatti wajjin hin baanee dalagannee wajjin hin jijjiiramna jenneeti ijoolleen kamiyyuu yoo ta'e nuyi hundi keenyayyuu dhalaas ta'ii dhiiras ta'ii Itoophiyaawwiin hojjechuudhaaf gara biyya kamiyyuu deemtan of jijjiirudha. Garuu gaafa isin immoo tarkaanfii akkasii intala dhalaa tokko irratti fudhattan tokkoffaa sababii isin akkasittiin tarkaanfii walirratti fudhattan maal inni seetan isaa walirratti naaftu jiruu qabna jettanii. Sargiin keessan isin arginu akkasumatti walitti dhuftuu wal fuutuu bilbila ishii keessatti waa tokko argite ammuma darbattee ajjeestaa jechaadha. Ammuma du'a irratti yaadda yookaan qarshii ishii irraa nyaatte ammuma du'a irratti yaadda. Akkanumatti isin ajjeesaa oolu yaa obboloota keenya. Dhiira wajjin hin walitti dhufeenya godhadhatta miti biyya ormaa keessatti yookaan gaa'ilaan godhadhattanii yaaddu miti kun akkasiin godhu. Akkasiin godhu odoo isinitti himamu ijoollee keenya. Anoo bilbila hin qabdammoo maalidha akkamittiin nama kam bartuu bilbila hin qabaanne akkamittiin bartanii too baature? Eega baatanii bartanii immoo maaliif akkasiin godhure? Maaliif isin ajjeesure? Eenyutu argaree amma dhugaa keessan eenyu baasa? Kun amma viidiyoo waraabame eenyu baruusaa maalsaa akka ta'e isaa adda baafamee hin jiru. Micayyoon tun amma garbatti gad darbatamte harki hidhamaadha, lukti hidhamaadha. Afaashii pilaastikiidhaan akka hin iyyinirree hidhee jira. Pilaastikiitti godhee jira jechaadha. Sababii isaa afaanitti pilaastikii godhame funyaanitti dhamma bishaan funyaanitti yeroo namni daqiiqatti bokokseetu ajjeesa jechaadha. Akkasi kaayaa carraa ijoollee keenya shamarranii. Yoo isinitti himan dhageessan ofiin hin beektan ofiin beektanii ta'u ofii keessaniif lubbuu kiyyaan oolfadhan jettani namni kamiyyuu waanuma gaarii isin yaadu isinitti fakkaata.
waanuma bakka waanuma gaarii isin hojjetu nitti fakkaata. Kottaa sinan gargaara sinin jedha yeroo sin rakkattan rafa rakkattan rakkadha arabootuma wajjin rakkadha isaanuma biratti du'a isaanumti reeffa keessa naa gashu gaa rabbiiti jechaadha. Reeffa keessa fuudhanii sin gashuu isaan biratti duutan isaan kun garuu gaafa duutan eewuta ajjeese maal taate duute jedhaasiin harka achi kaayachi jedhee as jedha ijoolleen keenya. Akkanaka duuti biyya ormaa keessaa akkanatti yaa obboloota kiyya marrimaan nu gubate garaan nu gubata dhugaa waaqayyochaadha. Viidiyoo kana meeqan keessantu irraa waa barata. Umaa waa tokko irraa waa hin barattan maaliif akka ta'e hin beeku hin barattan amma barbaadan iddoo isinitti himaniyyuu hin barattan. Amma bakka deemtanii argitanitti waan kamiyyuu irraa hin barattan. Wanti kun isin hin gargaaru isin hin fayyadu yaa shamarran keenya irraa deebi'a. Kuni gaarii miti wanti kun sirrii miti gaafa isiniin jedhan amma dhaxxaniitoo keessa seentanitti namni kun wayii funaan jedhe wayin argeennaan jedhe ta'a wayii waa dhageennaan jedhe ta'a jedheetoo namni irraa deemuu hin jiru. Keessattuu ijoollonni baay'een amantii da'oo godhatanii waan isin hojjechaa jirtan ijoollee keenya irratti asiifachi ooftanii waarrattanii ijoollee keenya kan gaggalaafachaa jirtan adaraa keessan wantoota akkanaa gubbaarraa of eeggadhaa ijoollee keenya. Isin of eeggadhaa. Of eeggannoo cimoo sin barbaachisa. In dhiyaatina ijoollee keenya dhiiratti eenyumaa haa ta'u hojjetadhaatii gara biyya keessanii galaa. Haati keessan abbaan keessa isin eegdi maalan biyya ormaa keessatti akkasitti sin galaafattu kara deemtuu duuchaan kara deemtu sin galaafata bar. Dhirsa siniin taatu banama dhirsa siniin taane dhuftee lubbuu keessa sin balleessiti. Gaafuma takka gaafuma lama torbee tokko torbee sadii amma sissinni sirraa fixutti si wajjin gadi ciifti gaafa sissinni sirraa fixte baaftee warratteetu bakkeetti si baaftee akkasitti lubbuu kee bakkeetti baaftee ajjeefte jechaadha. Maaliif lubbuu keessanitti taphattu yaa shamarran keenya maaliif lubbuu keessan akkasitti qoosatti lubbuu keessan dabarsitu harka namaatiin. Egaa lubbuu mucayyoo tanaa amaaru wanti goonus wanti jennus hin jiru waa ta'eef irraa of eeggadhaa. Yeroo baay'ee isiniif dabarfama waan ta'eef irraa of eeggadhaa. Abbaan immoo naaf hin ta'u irraa of hin eeggadhu jedhu immoo karaa nagaa itti deema keessanis dhumni sanuma taati isiniin jedha kanuma taati kanumadha. Sissinniidha namni sissinni nama jaallata biyya ormaa keessatti booda gaafa sissinniin dhumte takka fooqirraa sin darba takka qoricha isinii laata takka'uu akkas kina afaan harkaa fi luka isinii dhiyoo harrateetu bishaanitti gadi sin darbata ammanuma keessan carraan. Carraan manaa baataniif kana du'aan sinii taate gara du'aan reeffi keessan gara biyyaa gala inni kan galu tasaa inni kan hin galle baay'ee firiijii keessa taa'aa jira. Akkasii isiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa waan dhaggeeffattanii galatooma namoonni gorsa irraa sin argattu jedhee yaade boleettii keenya immoo egaa wanti lafarraa ishee hanqateera isa waaqarraa ishee dafawwinaan laayik sheer godhaa warra aaraa dhuftan maamila kootaa yeroo gaaranaaf qabaadha.